Nagaan waaqayyoo bakka jirtanitti isiniif haa ta'u kabajamtoota daawwattoota keenyaa kan daawwachaa jirtan kun qophii ogeettii mo'aati. Qophii ogeettii mo'aa keenya irraatiin ogeettii tokko isiniif qabadhee dhiyaadheera. Ogeettiin koo har'aa shamarree Dirribee Yohaannis jedhamti. Shamarree Dirribeen egaa nama baay'ee gabaabduu miti qoosakooti. Nama baay'ee dheertuudha. Dheerinni ishee immoo meetira 2 kan guutuudha. Ishee wajjiniin turtii taasisna egaa Dirribee wajjinis wantoota tokko kaasnee waliin haasofna. Turtii keessan nu waliin taasisan afeerraa keenya nu waliin tura. Dirribeen baga nagaatiin gara istiidiyoo keenyaatti dhufte. Baga nagaan nu edde. Mee asitti argamuu keetiif maaltu sitti dhaga'ame? Asitti argamuu kootiif baay'ee galateeffadha. Egaa iddoo kana nan dhufa sedhee yaanne carraa deemsuma keessaa katasaa ta'ee carraan na fide. Kanaaf baay'ee natti tola baay'ee galatoomfadha jechuudha. Gammaddeetta jechuudha. Gammachuu guddaan qaba. Nunillee baay'ee nutti tola. Nama dheertuu akka keetii wajjiniin anis ta'e haasaa waliin godhuu kootiif nan gammada. Mee jalqaba irratti mee bareedinaaf namoonni hiikaa garaa kennu. Dirribeen mee bareedinaaf hiikaa akkamii laatta? Namoonni akkamitti fudhatu? Ati immoo mee bareedinaaf hiikaa akkamitti kan itti laattu? Egaa akkuma beekamu bareedina jechuuni bareedina malkii duwwaatu hin ta'ini bareedinni waan baay'ee jira. Yeroon jedhu bareedina amalli bareedina. Uffannaallee gaafa uffatan nama irraa bareedu qaba. Ishee kana maal uffattee deemti wanti jedhamu baay'ee jijjiira jechuudha. Kanaafi uffannaanillee haa dubbannaan haasaallee namarraa bareedu qaba. Gaafuma namni tokko deemaa dhufu ishee kana dhufee baay'ee haasaan ishee namatti tola jedhanii namoota baay'ee dinqifatu jechuudha. Egaa waan baay'ee of keessaa qaba. Gaafa haasoftuu bifa ishee haasaa ishee waan hedduudhaaf egaa bareedina jechuun waan baay'eedha fudhadha. Mee keessumattuu shamarree tokkoof bareedinni maali? Shamarree tokkoof bareedina kan jedhamu egaa waa baay'ee of keessaa qaba. Shamarree tokko bareedduudha kan jedhamu jechuudha. Gaafa shamarree ilaalanii amala laalu yeroo baay'ee namoota hedduun jechuudha. Amalli ishee akkam mucaa kana waan jedhamu dudduuba deebi'anii nama gaggaafachuu waan jiru natti fakkaata. Hin qoratu. Amalli mucaa kana akka baay'ee namatti tola amalli ishee amala gaarii qabdi jedhaniifa haasa'u bareedina kan jedhamu tokko waan akkasiin waan jiru natti fakkaata. Bareedinni ulaagaa garaa qabaachuudha. Mee namatti mee garaa itti yaadda ulaagaan bareedinaa kun? Namatti garaa namni tokkoon hojjaa keetiin bareedduu jechuu danda'a. Tokkoon uffannaa keessirraa bareeduun bareedduu siin jechuu danda'a. Waan hedduu jira nama ati yoo siin mucaan sun akkam fokkisti jechuu danda'u. Tokkommoo deebi'ee mucaan kun baay'ee bareeddi. Namatti jechuudha nama addaatti waan akkasiifaa waan jiru natti fakkaata. Akkuma ilaalcha namaati jechuudha. Ilaalcha namaati. Mee dheerinnis ulaagaa bareedinaa keessaa tokko ta'uu danda'a. Mee maaliif itti yaaddati? Dheerinni maaliif ulaagaa bareedinaa keessaa tokko ta'e? Egaa dheerinni maaliif yoo jedhe wanti hedduu jira. Nama gabaabaa hedduu baay'ee gabaabaadhaani jedhanii namooti baay'een ni ilaalu. Achi sabooddee ni ilaalu maal isheen kun baay'ee gabaabduudha mucaan sun maaliif akkas gabaabbattee wanti jedhamu jira. Gaafa garmalee dheeratanis iji namaa jechuudha namarra jira nama laala gaafa karaa deemtullee ilaalchi namaa addasitti ta'a. Maaliif yoo itti nama mudannoo baay'een qaba. Deema maatii koo wajjinillee gaafa deemu waan inni itti of wanta ta'u jira. Maaliif harmeen koo jiru. Isaanii hojii yeroo gara katamaa faadee deemu jechuudha. Saaba ijoolleen jiru ijoolleen maaliif hojjaa ilaalaa jirtu akkuma argaa jirtanii. Nama keessaa xiqqoo ishee hojjaan kee waan caalee argamuufi. Lafa akkasitti waan akkasii argaa jirtaa faayidha waan nama shaqaniifi gaafan harmee koo wajjin deemu qabadheen isaanii wajjiniin harka qabadhee akka ijoolleetti wajjiniin deema. Maaliif isaan biratti qabaniifa maal isaa fuute hojjaa kana maal akkam jedhan isaa baay'ina dinqifataniifi waan akkasiifaa jira waan jedhamuuf. Mee waa'ee hojjaa keetii kana mee gaammati meetira 2dha. Hojjaan kee meetira 2 maaltu sitti dhaga'ama dheerina kee kanaaf wanti sitti dhaga'amu jira? Maaliif yoo jettee kenna waaqayyoon darban. Maaliif namooti tokko hojjaa koo kana inaaru.
maali si maal hojjaa akkasii jedhanii yeroo isaanii waan baay'ee isaanii medheemanii kenna waaqayyooti maal gooture carraa keessanii yeroo jaanirra eessa jirtu sin dura nattan turtanii an dura dhaqeen argadde yeroo jedhu namoota baay'een hin kolfu jechuudha kana faajjira waan akkasii fa'aa jechuuf hin jedhu. Tarii baay'een jaallatta jechuudha sitti baay'ee natti tola maal qannas yeroo nan jedhan yoo ammayyuu naa dabalame nan jaalladha maaliif sila naa kenname kennaa waaqayyoon darbanii jechuuf. Tarii wanta addaati fayyadamtu jira laata hojjaan kee hammana ga'uu isaatii fi yeroo baay'ee amma namoonni dhedheeroon jiru garuu keessumattuu amma gama shamarraniitti gaafa deebinu omaa agasmara baay'inaan qaban dhiironni dhedheeroon baay'een jiru garuu shamarranis jiraatan illee haga natti miti. Murasa wanta addaati nyaattu yookaan dhugduu wanta ati fayyadamtu wayii jira laata? Egaani waan fayyadamu tokkoyyuu hin qabu. Maal nyaattee fa'aa dheerattee jechuu danda'u namooti gaafa deemu meestii waan nyaatte nutti min dheerannaati. Akka kee ta'uu barbaannaa yeroo sanaan jedhani an waan nyaatte hin qabu silma naa kenname kenna ganamaa waan ta'eefi waan biraa waan nyaattee dheeratte hin qabu. Mee qallina kee kana fa'aa akkamittiin of heddeetu nyaata akkamii nyaattee sheeppii kee eeggatta yeroo naan jedhan namooti tokko ispoortii waan adda addaa hojjechuudhaani of eeguun jedhan yeroo nyaatas waan irraa of eeguun qabu kennaa ganamaati saabatee fi akkasumatti ganama naa kenname waan jedhamuun haasa'een namoota bira darbaa jechuudha. Waan addaa waan fayyadamtus hin qabdu? Hin fayyadamu. Namoonni baay'ee nagaa akkuma tamma kaastee ispoortii yookaan sochii garaagaraa sochii jabeenya qaama adda addaa hojjechuudhaan qaama isaanii iddootti eeggatu. Ati amma iddootti eeguutiif gara fuulduraatti waan akka ispoortiin amma qaama keenya yookaan jabina qaama keenyaa qofaaf utuu hin ta'in fayyummaa keenyaaf illee ispoortiin baay'ee barbaachisaadha. Eeyyeen gara fuulduraatti yoo xinnoo seenan dabala ta'e kanarraa akkan hin daballee fi ispoortiin an hojjedha waan jedhamu gara fuulduraatti karoorsee hin jira. Dabaluuf waan barbaaddu garuu xiqqoo ishee furdina kee xiqqoo xinnoo waan na barbaachisu natti fakkaata xinnoo. Yeroo ijoollee turte ati ijoollee umuriitiin wal qixa taatan yookaan immoo hiriyaa taatan irra hojjaan kee faan caala ture dheerinni kee kun daa'imummaa kaasee waan sirratti mul'achaa dhufedha moo wayitii tokkorree yookaan immoo yeroo tokko ga'ee waan baay'ee dabale wayisti fakkaata waan ofirratti ilaalte qabda? Eeyyee amma waldaa amantaa keessatti hin guddadhe jechuudha. Achi ijoolleen jiru xinnummaadhaa kaatee barumsa tajaajilaa waan akkasiitiin ol baata. Sabooddee ijoolleen na gidduudha baay'ee waashifii ta'anii fi an xinnummaa gaafa ga'u baay'ee dhedheerachaan dhufe. Sabooddee nannaqaa ijoollee keessaa saabban baay'ee qalloodhaa baay'ee dheertuu ta'ee fi inni qofaa waan jedhamu tokko natti dhadhaga'ama ture. Sabooddee baqqaan xinnummaa makootii ga'ee dheerachaa man dhufe jechuudha. Yeroo ijoolleen hiriyooti koo baay'ee gaggabaabootu xinnoo turanii an keessaa baay'een dheertuudha. Malee yeroo murtaa ta'eedhaaf hin dheeranne jirumaa ka'een dheerachaa dhufe. Ijoollummaa keetii ka'ee guddina agarsiisaa dhufte jechuudha. Guddina agarsiisaa dhufeedha. Malee waan al tokkotti dheerina kana agarsiise natti fakkaatu. Gaafan ilaalus gaafan taa'uuf jaadus jechuudha. Tilmaamtee beektaa garuu hanga ammana nan dheeradha jettee yeroo ijoollee turtedha. Daa'imman umuriitiin tokko taatan irra caaltee argamaa turte. Tilmaamteettaa baay'ee dabalaa laata hojjaan koo yookaan dheerinni koo kun yookaan maatiin immoo tilmaamaniiru akkati baay'ee dheerattu. Namni tilmaamen jiru kutaa 6 ga'een baay'een garmalee dheeradhe kutaa 6tti tirfii man ta'e. Ijoolleen hiriyoota koo gaafan taa'ee yaadu baay'ee gaggabaaboodha. Maaliif gaafa namni bakkeedhaa ilaalu mucaan kun maanni naan jedha. Maaliif hojjaa na ilaalu saabatee baay'ee dheertuu dadhanii kanaaf maal waan jedhamu tokko na yaadan ture. Kun carraa malee man furadhee dhiise na yaada maafin akkas ta'e jechaan ture yeroo kutaa 6 baradhu maal ijoollee keessaa nu adda ta'e waan jedhamu na yaadan ture. Yaada ijoollummaati mee akkamittiin fudhatte yeroo sana? Yaada ijoollummaati yeroo ijoollee nuu jedhanii mana barumsaa yeroo naqee galu natti iyyanii nan haaran ture. Sabooddee gara kutaa 7tti darbee tuman jedhu yaadi kun naa dhufaa dhufe. Sabooddee baqqaanii kutaa 8 gaafan ga'umoo
nan dhiisee jechuudha waa'ee hojjaa kottaaruu xinnoo seenatti dhaga'ama ture ijoolleen saaban yeroon deemu ijoolleen na aarsanii fi waan tokko jedhanii fi nan aaran ture. Amma garuu waa'ee naaruu kutaa 8 gaafan ga'u nan dhiisee hundumasa. Kolfaan deema yeroo isaan barbaadan jedhetti kolfaa wajjiniin deema. Kana fakkaata. Isa booddee hubachaa dhufte jechuudha. Isa booddee waa'ee hojjaa hojjaan maal akka ta'e hubachaan dhufe jechuudha. Maatiin kee uume maatiin kee akkamitti fudhatu? Maatiin goos baqaanii kenna waaqayyooti waan jedhanii fi kenna waaqayyoon darbanii naan jedhanii manatti haasa'anii kolfu ta'anii jechuudha yeroo waliin teenyu. Gaaka jiramini faazin abbeen koo jechuudha. Yeroo abbeen koo wajjin deemu yeroo namni na bashaquu barbaadu galanii raatanii gaafa gallu jechuudha. Mana gaanii nama aartanii gaafa aartanii jedhu. Mucaa dirribee fuudhaa baatii of fuuldura buusaa booddeessee deema. Kolfaa deemtu kanaaf. Jecha namootaa dhageessanii qofaltu. Jecha namootaa dhageessanii kolfaa waan deemtaniif isee fuuldura buusaa deemaa jedhanii maatiin koo ta'anii kolfu galgala gaafa teenyu jechuudha walii. Waan akkasii baa jira. Dheerinni kee gummee waan si fayyade qaba? Maaliin fayyadame itti yaadda? Dheerina koo kanatti wanti hin fayyadamu. Egaa akkuma nama jedhee hojjaa maaliif akkanii nama fayyadu kutaa 8 ga'een bare. Kutaa 8 baradhaa karaa marran deemaa yeroo namni mucattiin kun utuu biyya kanaa deemtee hojjaa kanaan ikkoon fayyadamti waan jedhamu tokko nan dhagaa karaarra baasanii natti niman ijoolleen na bukkee deebi'anii naasa'u. Maal jechuudha wanti kun jedheen sammuu koo keessatti na yaadan ture. Isa booddee guyyaa tokko karaa man deemaa jira ammas. Isa booddee ijaajjinaan jedhe namni. Ani immoo yeroo baay'ee yeroo namni dudduuba kootiin na waamu maaliif saaba namooti na bashaqanii fi galagalee nama sana maaf na waamee dheenu baddu. Sabooddee ijaajjeen waa sitti muufiniiti malee waa si jeequuf minaan waan akkasiitii miti dhiisi ijaajjinaan jedhe. Sabooddee gaafan galagalee ilaalu namni sun sirriima nama guddaan itti fakkaateen ijaajjeen wajjiniin haasa'e. Sabooddee hojjaan kee kun ikkoo si fayyada waan jedhamu naa kaase. Meestii maal godhee maaliin na fayyaduu danda'a waan jedhamu naa sobsiise. Hojjaan kee moodelistiidhaaf taata. Moodelistii jechuun immoo maal jechuudhaan jedhee. Isa booddee nan ilaala giruu gaafa televizyiinii ilaalu natti antinaata xinnoo seenaa yaadan ture. Naan isteeti immoo naa hiikime hiika isaan jedhee. Hubannaa isaan qabdu turte. Hubannaa isaa saaban badaa hin qabaanneef himee natti himin jedhee. Isa booddee ishinaan jedhee hojjaa kee kanaan wayyaa aadaa waan tokkos taawwaquu dandeessa. Agarsiisa irratti hirmaachuu dandeessa. Agarsiisa irratti hirmaachuu dandeessa. Gaafa akkasaan jedhu waan ishii nan agarsiisaa nan naqaa eessatti dorgomama wanti kun dorgommii natti fakkaata gaafa taasoftu hin jedhee. Waan dorgommii natti fakkaatuu fi mee eessatti dorgomama akkamitti dorgomama waan jedhamuun gaafachuutti ka'e. Ka'umsisaa eessa waan jedhamudha gaala kan hin gaafadhe. Ka'umsisaa godina kee irraa sin kaata yoo barbaadde naan jedhe. Godina koo irraa akkamittiin hin kaa waan jedhamuun kaaseef. Godina kee irraa akkamitti bartuu naan jedhe aadaaf turizimii godina keetiiti. Aadaaf turizimiin godina keetii gaafa beeksisin ba'amu hojjaadhaan jechuudha bareedinadhanii baasu isaanii. Bareedina taanaan bareedina qabaareen jedheen. Bareedina fuulaa duwwaatu hin ta'e waan baay'ee of keessaa qabanaan jedhee namichi natti kolfee natti haasa'e. Ishi maal fayyire waan jedhamuun gaafadheen immoo. Bareedina jechuun hojjaa keetiinis bareedduudhaati. Kana malees qallina furdina hin qabdu qalloodha baay'ee taata hojjaadhaaf naan jedhe. Isa booddee sa'aati akkam akkamii bahuu danda'a beeksisi kun waan jedhamuun gaafadhe. Beeksisi kun sa'aati akkamii ba'an jedheen sitti ni maannaxxaa naan jedhe. Eeyyee miidhaa saaba waan hin qabne miti yennaa miidhaa hin qabu naan jedhe. Ishi nan naqaatii natti himi waan jedhamuun gaafadhe. Ishi naan jedhee guyyaa tokko ture ammas walitti dhufna karaa marratti. Nama kanan beekuun ture karaa marratti wal argina ammas. Gaafasi karaa irratti wal arginu beeksisa bahee jira naan jedhe. Kan maaliin isaan gaafasitti hime naan jedhe. Ishi haa ta'u nan naqaa eessatti bahee jiranna waajjira aadaaf turizimii namni kun tarii beekaadha moo natti qaldaa waan jedhamu tokko asa beetanii shakkeetanii ishi nan naqan jedheen ammas geessuu reennaan amma mitiiti. Silkii koo qabaddoon silkii keen qabaddaati booddee waliin haasofna waan jedhamuun kaaseef. Bilbila wal jijjiirtaa. Isa booddee bilbilee raate sa'aatii akkasii kottu kaasin geessaa naan jedhe.
isa booddee ishee dheeraadheen shakkeera waan hin ta'eefi nama fudhadhee dhaquun qaba waan jedhamu tokko yaade. Ishinaan jedhee lafa akka isaatii walii beellamnee lafa isaa walii beellamnee nan ka'e. Isa booddee ijoollee jiru ijoollee fudhadhee tan deeme. Gaafa naqu sirriima beeksisaa bahee jira. Isa booddee gaafa naqu wajjira aadaa fi turizimiidha baay'ee gammadan maaliif nama akkasii qabnaa waan jedhamu jechuudha. Yeroo baay'een argamu waan ta'eef. Eeyyeen argamu sababa ta'eef baay'ee gammadanii galmeessanii maal jedhanii silkii koo qabatanii dawwallee si waam naqanii sanaan jedhan. Isa booddee ishiin jedhee tokkoffaa marratti naqee galmaa'e. Namni akka koo hordofee dhaqeen jiru sababa ta'eef anuma duwwaa ta'e godina keenya. Isa booddee godina Qellam Wallaggaa jechuudha. Eeyyee godina Qellam Wallaggaatiif jechuudha. Akkuma kana godinarraa waan dorgomamuuf. Gaafa godina keenyarraa nu dorgomsiisanii gimbii mucaa taatee jirti. Mucaa gimbii jechuudha godinarraa waan dorgomamuuf. Kan godina Wallagga lixaa moo gimbiirra jirti. Isa booddee naqamteef horra guduruun qopheeffanne turan. Godinaalee Wallaggaa Arfanii jechuudha. Eeyyee Arfan keessaa lama qopheeffanne. Isa warra kana lamaan silaa utuu Arfan keenya qopheeffanne naqamteetti wal geenye waliin tawadaadarra. Achitti dorgomtu. Kan godina Wallaggaa Arfaniyyuu achitti dorgomtanii keessaa namni darbee gara Oromiyaatti darbe jechuudha. Eeyyee akkas ture. Achi naanii nama lama duwwaa ta'an. Amma wanti nuyi barbaannu hojjaaf sheeppii mudhiinuu safaraa nu ergaa waan jedhaniif. Sabooddee ankoo safaranii walitti erganii warri sunis safaranii ergan. Achi ankoo gaafa mitirii 193 ta'e bara 2008. 2008tti. Sabooddee bakka. Waggaa lamaan kana jechuudha. Dawwalanii gaafatti mani isee madamdooloo nu ergaa waan jedhamu kaasan. Situ caalee jechuudha hojjaa keetiin. Caalee jechuudha hojjaan sabooddee nan deemee jechuudha nan dhufee. Fega wani namatti antinaa ta'u sutuun taane gaa dhiyeessinee waan sanaa jechuudha waan nu barbaadaniif. Maal dhiyeessitame yeroo sana agarsiisa moo maal inni immoo dorgommicha akkam ture? Agarsiisa jedhanii diyaaspooraa warra alaa galan yeroo sanaa irratti nu waamanii turan. Dhufnee leenjii guyyaa 5 sinii laanna waan jedhamuuni nu waaman. Gaafa leenjii guyyaa 5tiif nu waamanii leenjii sanas nu leenjisne guyyaa tokko duwwaa nu leenjisanii. Maaliif egaa waan tokko jira ganaa leenjii kana irratti waan baay'ee nuu kennu turan. Ammas egaa odeeffannoon qabuun gara kanatti dhimmitii yaadatti dhuftee fi agarsiisa wayii qabdu ammas agarsiisi keessanis ambaasaaddara hidha haaromsa laga Abbayyaa taataniitu kan isin dhuftanii godinaalee irraa inni lanaa kun immoo mee akkam ture? Nalana kuni nu kennameera gaanni kuni guyyaa 9 leenjii nu kennanii turan. Leenjii akkaataatti agarsiisan? Akkaataatti agarsiisanii akkaataatti deemsa waan hedduu jira gaaffii irratti illee gaaffii akkamitti akka gaafatamtu waan hedduu nu gorsanii turan. Kana irratti dhiyaannee dhiyeessinee gallee jechuudha ammas ambaasaaddara taanee jechuudha. Egaa tokko hanga 5 keessa gallee gara 4 keessa gaaffii irratti ni xinnoo dogoggoree jechuudha. Mee gaaffichi maal faarratti xiyyeeffata haalli dorgommichaa akkami? Haalli dorgommichaa tarii ijoolleen akka kee borree waltajjii kanaaf dhiyaatan jiraachuu waan danda'aniif mee gaaffichi haala kamiin maal irratti xiyyeeffata? Gaaffiin kun wanti inni irratti xiyyeeffate baay'inni isaa Abbaay maal nu fayyada waan jedhamu gaaffiidhuma beekumsa walii galaati malee kan aadaa kan maali waan nu gaafatanii hin jiru. Waan akkasii walii galaa irratti malee waan aadaa nu gaafan. Kana jechuudha waan aadaa waan nu gaafannee fi wanti biyyoolessatti ta'u jechuudha. Hunduma isaa tokko keessaa darbanii nu gaafatan. Gaaffii kanas gara gaaffii 3 gaafatamna 2 deebiseen tokko dhabee akkasitiin booddee hafee jechuudha. Egaa tokko hanga 5 keessa galee tokko hanga 5 sana keessa galuun iyyuu baay'ee waan ariifii dhalanii nu jajjabeessaa turanii. Afsaan nu jajjabeessanis nus gammannee egaa tokko hanga 5 sana keessa galee tokko hanga 5 irratti gaaffii nu dhiyaate jechuudha. Mee wanta kanaaf utuu hubannoo qabaattee yookaan immoo leenjii gahaatu fudhattee hagam milkaa'atte yaadda?
Egaa tuun leenjii sirrii xuruutti gaa qabaadhe baay'ee abdiin qaba milkaa jedhee jechuudha. Leenjii sana irratti waan maaliifi waan inni waan kana hawwuu fi hawwii koo waan ta'eefi sirriitti tuun sa'aatii dheeraa yeroo dheeraatti fudhadhee leenji'eeti numa immoo adda waan jedhamu abdii guddaan qaban ture. Gaa yeroonis gabaabduu taate sa'aatiin yeroo isheen nutti xinnaate jechuudha leenjii kan nuu kennan. Tu yeroo baay'inaan nuu kenname baay'een gammadan ture waan kana maaliifi kana keessaa jechuudha aadaa biyya keetii illee jechuudha uffannaallee aadaa nyaata biyya keetii hafaa jiru sirna akkamitti gaa'illi waliin geggeeffama waan jedhamu fa'aa maatii waan iddoo waan hedduu jira jechuudha. Amma gargaarsa yeroo bara durii jechuudha amma akkamitti wal gargaarsutti fakkaata. Ijaarsa manaa irratti faallee buteedhaniitu wal gargaaru. Amma garuu inni hafee jechuudha butee wanta aadaa durii hafee maaliif hafaa jira sitti fakkaata namni wal hubachiisu waan hin jiraannee fi uummata keenya saantima baasuu malee saantima baasisanii wal hojjisiisu malee ituu butiin sun faa aadaan keenyatu baduu baateefaa karaa akkasiifaa carraa argadheetu waan akkasii geggeesseefaa baay'een aadaa koo tun babal'isee baay'een jaalladhan ture. Gamtaadhaan yookaan gareedhaan waa hojjechuu amma butii yeroo jennu butiin kan durba butanis jira waan ta'eef daawwattoonni keenya akka kanatti hin fudhanneef jedheeni waan namoonni waldaatiin gurmaa'anii daboosa jedhamee beekamu jechuudha. Bakka tokko tokkotti daboo jedhama jecha garaagaraa qabaachuu danda'a godinaalee garaagaraa keessatti namoonni waldaatiin gurmaa'anii gamtaatiin akka isaan hojii wal gargaaranii jechuu barbaaddeetu. Aadaa kana fa'aa mul'isuuf aadaa nyaataa kan fuudhaaf heerumaa aadaan egaa waan baay'eedha kan inni qabu. Aadaan uffannaa jira, aadaan nyaataa jira, kan fuudhaaf heerumaa jira. Aadaa garaagaraati Oromiyaan keessumaa bal'oo waan taateef aadaa bal'aadha kan inni qabu. Kana fa'aa agarsiisuun fedhii keetii jechuudha. Fedhii kooti gara fuulduraatti jechuudha. Tuun carraa akkasii fa'aa argadhee kan yeroo baay'ee barumsa isaa barachuun barbaada si'a baay'ee jechuudha. Tuun waan akka nama ispoonsera namaa ta'ee nama barsiisu jiramni waan akkasii fa'aa tuun argadhee carraa akkasitti fayyadamu baay'een barbaadan ture. Baradhee barachuun barbaada yoo barattee yoo deemsa akkasii deemtee aadaa kee mul'isuu hin dandeessa jechuudha amma eessaatti deemte jechuudha. Ma biyya bakkeetti illee deemanii namooti baay'een mul'isu. Ani immoo isaanirraa ol caalee jechuudha mul'isuu fi egaa abdii guddaa qabaan nan argadha deesse. Waan akkasii nawwaa jechuudha. Mee hojii kanatti akkati cimtuu fi namni moodela sii ta'ee jira laata yookaan immoo namni hangafa kootii irraan baradhaa akka isheetuun ta'een jedhan ture namni jettu. Egaa baay'een jiru mucaa biyya kootii jechuudha leensaa. Baqqaan hin baate seenii waan akkasiitiin hojjettu baatee amma carraa akkasii argattee jechuudha amma biyya bakkeetti deemtee waan jirtuu fi anis akka seenan ta'a jedhanii of abdadhaa jechuudha karoora koo keessatti yaadi koos waanuma akkasiiti. Waaqayyo si haa milkeessu. Eegaa. Filatoo. Gara hawaasa keenyaatti immoo deebinu mee dhimma kanarratti hawaasni keenya hubannoo akkamii qaba? Shamarran egaa manaa ba'anii agarsiisa kana gara aadaatiin gama maaliitiin ambaasaaddara biyya tokkooti jechuun egaa aadaa naannoo sanaa aadaa hawaasa sanaa baasanii hawaasa kan biraatti mul'isuudha. Mee kanaaf hawaasni keenya hubannoo akkamii qaba? Hojii kana keessatti shamarri yookaan durbi tokko akka isheen hirmaattuuf hagam jajjabeessu achumaan kan maatii keetiis nu kaasta. Ishi tolegaa. Akka beektaa sirriidhuma akka hawaasa keenyaatti jechuudha. Namni baay'ee waan akkasii hordofu hin jiru. Maaliif namni waan akkasii hordofee maatii gidduuttis uummata biyyoolessaa gidduutti baay'ee waan fudhataman qabu. Maaliif namni kun waan akkasii yoo hordoftee waan baay'ee irraanfatte waan jedhamuu fi yaadu waan akkasii. Giruu anaanii namootuma hawaasuma kootitti hin naawwa waan kanaan. Maaliif yeroon jedhee of yaadu baqa waanuma hedduudhaaf ittiin si hawwina hojjaa kee kanaafi waan hedduu agarsiisuu dandeessa sababatee fi ati koo waan baay'ee agarsiisuu dandeessa maaliif gaaffii na gaafatu gaafa nan deema amma karaarra
Hawaasa gaafan deemu jechuudha. Maali gaa mucaan kun maafas teessi biyya kanatti koo wanta akkasii badaa nama hordofu waan hin jirree fi ituu gara Finfinnee deemte waan akkasii carraa hedduu qabdi mucaan kun jedhanii faa namooti yeroo isaan karaarraa isaanii nan dhagaasi dhaabanii faa karaarra san deemu na dura goranii faa ati maaliif waan akkasii hordoftu jedhanii faa namoota baay'ee ittiin naawu. Giruu akkamitti tokko iddoo tokko ta'ee immoo ilaaltu badaa namni waan akkasii fedhii isaa qabu hin jiru. Nama jajjabeessan waan nama si jajjabeessu hin jiru jechuudha. Anammoo nama baay'eetu waan akkasii hordofedhanii waan baay'ee natti himanii na jajjabeessu. Namoota hedduudha kanan jedhu jechuudha karaarra gaafan deemullee jechuudha. Gaafan karaarra deemullee makiinaa dhaabanii moodelistii taati kun moodeliidhaati akkasumatti jechuudha. Waan kana dorgomuun koos hin beekanii nan taasise musaaban waan ofii yaada sababa ta'eef namni sun mucaan kun moodeliidha maal akkam bareeddii waan jedhamu tokko jira naasa'u namooti karaarra dhaabanii faana gorsuu waan akkasii hordofii waan jedhamu jechuudha. Dhaabanii na haasofsiisu karaarratti. Ture yeroo baay'ee gaama gabaabina haa ta'uu dheerina namoonni maatii isaaniirraa ijoollee yeroo baay'ee maatii isaaniirraa wanti dhaalan jiru. Maatiin gaggabaaboo yoo ta'anii daa'immanis gaggabaaboo yeroo isaan itti ta'an jira. Akkuma kee kan ammoo maatii dhedheeroo keessaas dhalatanii tareegaa maatiin gaggabaaboo ta'anii yeroo baay'ee ijoolleenis dheeratanis immoo jiru. In dhaalamas in dhaalamus wanti kun kan keemee maal maatii keemee waa'ee isaanii nutti himi. Maatiin koo akkuma ana argaa jirtu jechuudha. Harmee kootiirraa ka'ee jechuudha. Isaanis baay'ee dheeroodha. Gaafa akka magaalaa tun ta'in gaagaxariidha. Gaafa isaan doogeeffaa lafa waamicha adda addaa deemanii iji namaasuma laalakaa waan jedhamu jira. Isaanis baay'ee dheeroo turaniidhu. Gaafa dhaga'u hin qaqqabnellee ta'ani. Gaafa isaan haasa'an nan dhagaa. Maal iji namaasumarra jira kaayyeedhuun gaafa isaan deemtu gaafa isaan deeman jedhanii haasa'u. Harmeen koos akkuma kanaa jechuudha. Dheeroodha gabaaboon jedhaman dheeroodha. Giroon addagaa isaanirraa jechuudha malee dheeroodha. Karaa abbaa kootiis gabaaboon hin jiran hundi isaaniiyyuu dheeroodha. Harmeen koo dheertuudha. Abbeen koos akkuma kana dheeroodha. Harmeen abbee kootiis hunduma isaanii dheeroodha. Akaakayyuumaan zariimaan jechuudha. Achumaa dhufa sanyiimaanii. Hunduma isaanii dheeroodha. Yaa immoo hunda isaanii keessaa yoo adda ta'een argame jechuudha. Dheerootuma ta'anii an keessaa adda. Hin caaltaan jechuudha isaanii. Maazeris abbee koos harmee koos hin caala hunda isaanii. Kan daawwachaa jirtan qophii ogeettii mo'aatii kabajamtoota daawwattoota keenyaa turtiin dirribee waliin taasisaa jirru ammallee akkuma itti fufeetti jira isinis nu waliin tura. Dirribee turtii ammaatti goone egaa bu'aa hojjaan yookaan immoo dheerinni kee kumsiif buusee waan garaagaraa kaasnee haasofneerra keessumatti ogaa ulaagaa miidhaginaatis jenneerra. Agarsiisa garaagaraa irratti illee si hirmaachisuu danda'a. Agarsiisa kanaan immoo aadaa kee carraa beeksisuu illee ni argatta. Kana qofas miti egaa bu'aa baay'ee qabaachuu danda'a. Mee amma immoo gara miidhaasaa yookaan immoo dhiibbaa inni qabuutti dhufnuti. Akka dhuunfaatti mee mudannoowwan si mudatan jiru hojjaan kee kun dheerachuutiin. Egaa hojjaa koo dheerina kanatti al tokko natti dhaga'ama. Maaf namarraa adda ta'e waan jedhamu gaafan karaarra deemu namooti hedduu waan baay'ee naan jedhu. Iji namaa waan sitti baay'atuuf. Iji baay'ee saabana ilaaluu fi maaliif akkas ta'e nama keessaa maaf adda ta'e waan jedhamu natti dhaga'ama ture. Maaliif gaafa deemu abaloo akkasii waan jechoota hedduu jira. Mee jechoonni addaa jechoonni si quunnaman fa'aa jiru? Jechoonni addaa amma gaafan yaaddoo tumtu jechuudha. Maal barzaafii waan jedhamu faan jiraachuu danda'a. Barzaafii mootii waan jedhamu. Mukumatti si qixxeessanii jechuudha. Yaa barzaafii dhadhu. Al tokko darbanii immoo maal jedhu sitti fakkaate. Pooliif isaa irabbeetan jira. Pooliif ibsaa fakkaatti kaa maali ammatu ilaalanii ibsaadhuma bakka pooliif ibsaa bukkee dhaabbadhume faadhaan jedhu yeroon karaarra deemu jechuudha. Kolfee bukkee darba. Ana duwwaa miti gaafan karaarra deemu jechoota hedduu yeroo isaan jedhanii nanaaran ture. Isa booddee deebi'eetanii gaafa waan nama xaqqamu gaafa baruutti kan mootti kolfaan deemutti kan dhiisee san duraaru jechuudha baay'ee naaran ture duraan nan dhiise bakka gaafa waa suuqiifaa gaafa deemu
gannu fuudhi madnaati sulee lafaan fuunu ganaa jedhanii faanatti kolfu ture. Nanaara yeroo akkasiifa sabodee takkammoo gaafa nan deema. Masilaalee naamin jedhu masilaalee gaafa jedhamu mukaa hirkisanii fuudhu ni reewaa. Masilaaleen barbaaddu kwaati faayidanii gaafa isaan bashaqan nanaara baay'ee natti dhaga'ama. Sabodee guyyaatti gabbite faa qabdaa jechuudha gaddite faa maafannee gaddee sabodee tizinatti na yaadadha maaliifin immoo ofitti gaddaa uumaa waaqayyoota waan jedhamu keessa galeetanii nan dhiisa bakka. Kana tuman jedhu bakkaan yoo wanti barbaachise dhufu jechuudha. Booddan dhiisuutti hin ka'e yoo waan saamuu waan fedhe jedhaniyyuu jira bineensa kana maaloodha tokko sattawwaa inni faana bashaqu gaafa karaa deemu jechuudha. Ammati shamarreedha. Waan baay'ee hojjechuu dandeessaa hojii mana keessaas haa ta'u kan alaas haa ta'u mee hojjaan kee kun hojii hojjettu irratti amma yeroo baay'ee kan hojiin gadi gugguufamee hojjetamu jira kan teessee hojjettu jira bifa garaagaraatiin hojii hojjechuun ni danda'ama dhaabbatamees hojii hojjechuutiif mee dheerinni kee kun si danqeeffam beeku akka garaa keetti hojii hojjechuudhaaf akkamitti fakkaate jira teessee faa wanti hojjettu faan jiramni waan akkasii faa irratti na danqa ture. Namu waa shunkurtamu. Waa mumuruu kana. Jira yeroo akkasii jechuudha na rakkisa ture. Sabodee tuman jedhu baqaan akkuma rakkadheen hojjedha. Sabodee akkamitti hojii hojjeta gajjettee iyyuu hojjetaa fa'aa wanti jedhama baay'ee jira. Hojiin hojjetti mucaan kun jedhu. Nan hojjedha maafin hin hojjennu mana faan taraddaa ammati gajjettee fa'aa waan jedhamu mana miicuun jira tokko jechuudha akka keenya. Ni hojjetaa hojii akkasii fa'aa jira. Nan hojjedha maafin hin hojjedhu jira. Maaliif isin achuma saabataataniif warri gaggabaaboo ijoolleen jiru na basha qabni isin achuma saabataataniif isin rakkisu mini jedha ana yuna rakkisu maaliif gannan jedha jedhan gaafan gajjadu harki koo dheeraa waan ta'eef hiixadhee si nan hojjedha jedhee qaqqabuun hin danda'e qaqqabuun hin danda'e naa sobsiisaan koo akkasitiin faa kolfinaa jechuudha egaa waan akkasii faa jira egaa al tokko maallaan jedhu seete fannaa ciisicha faa irratti na bashaqu turan. Siree meetirii meeqa irra ciisaa waan jedhamu waan jira. Siree meetirii meeqa sigaa waan jedhamu maaliif seetan hin jedhaan jira saanqaan baqaqsaniitu hojjetu bini akkuma achii beekinaaf hojjetama malee naaganaa ajajaan. Nereenii waan akkasii faa jira jechuudha. Qophii ogeettii mo'aadha kan isin daawwachaa jirtan kabajamtoota daawwattoota keenyaa turtiin keenya ammallee itti fufaa isinis nu waliin tura. Tolemee yeroo konkolaataatiin deemtoo keessumaa konkolaataa uummatni itti fayyadamuun yeroo deemtu fakkeenyaaf wantoota akka taaksii fa'aa teessumii walitti sissiqeefaa jiru fa'aarra taa'uu fi xiqqoo shemmaa miilli kee baay'ee wal caalaa gaafa teenyee jirru iyyuu akkamitti fayyadamta kana fa'aa rakkisu? Baay'ee na rakkisan akkasii maaliif al tokko gabbinaa si wayyanaan jedhanii faa gabbinaa naa maratu turan sirriinumas immoo iddoo sana naa wayya kan bal'ina waan qabuuf xinnoo waan qabuuf jechuudha. Gaafan gara uummataa kee gara dudduuba taa'u akkas bukkeerra galee yoo hin taa'e malee keessa galee taa'uu hin danda'u maaf jilba koon galu. Amma yoo wambariin mana ta'e jilbi koon mana faa tirfii hafuu danda'a. Tolee dirribii gaammaa hojjaan kee maal akka ta'e mudannoowwan si mudatanii wantoota garaagaraa kaasnee haasofneerra mee gara uffannaa kee fi kophee keetti immoo deebinuuti. Hojjaan kee iyyuu namarra caala waan ta'eef tarii kophee ati godhattuu fi uffannati uffattu akkasuma saayiziin isaa yookaan immoo dheerinni isaa kan namaarran caaladha yaada. Mee kana fa'aa argachuutiif takka danqamteen beektu yeroo suuqii deemtu akka barbaaddetti argattaa laata wanta kaattuuf uffattu? Egaa akkuma tamma jettee baay'ee na rakkisa. Birrii baadhee fa'aa yeroo itti torbee 2 torbee 3 uffata barbaadu jira. Maaliif surreen natti hin ta'u qamisiin bara uffadha yoon jedhee natti hin ta'u. Sabooddee maal gochuun jalqabee warra suuqiitti siqee isaanitti birrii tirfiillee laadhee ajajaan akka isaan naa fidan faan gochisiisuutti ka'e jechuudha buuddan. Maaliif uffannaa malee deemuun saaban cimuu fi waan akkasii faa godheen uffadha malee baay'ee na rakkisa.
Dirribeen mee barnoota keetii natii gara fuulduraatti akkamitti itti cimtee barachuu barbaadda? Kaayyoon ati fuula kee duraa qabdu maali? Kaayyoon fuula koo duratti qabu barumsa koos dhiisuutu hin ta'in jechuudha. Barumsan baradhusi itti fufee baradhee waan nama haasaa jiru kanas egaa moodalistii jedhee haasaa ture. Utuu haasofnu waa'ee barnoota kee irratti kolleejjiidha kan itti barattu. Kolleejjii barachaa man jira waan saaban barachaa jiruuf jechuudha kolleejjii jechuudha. Amma dorgommii kanaa jedheen gidduutti dhufe. Kanaaf gaafa akkamii barumsa kee irratti dhiibbaan qabu? Egaa himadhee waan hin dhufeef hamman galee immoo ijoollee warri na dura baratan waan jiraniif isaaniin natti agarsiisaa jechaa waan na darbee jechuudha. Barumsa koo itti fufuun galee itti fufaa jechuudha. Waan inni na duraa na darbanii jiraachuu danda'u boqonnaa irratti turame yeroo waan isaan na darbanii galee ijoolleedhaan natti agarsiisaa jedhee ilaaluun barbaada. Barumsa koo kanas dhiisuutu hin ta'ini sa'aatii murtaa'aa barumsa kootiifis kennee qayyabannaa kootiifis sa'aatii murtaa'aa kennee waan hin amma jedheen barumsa waan qabuufi barumsa koo isas barachaa sa'aatii ofii keetii waan sa'aatii keettuuf jechuudha. Sa'aatii keetee barumsa koo isa sanas kanas itti fufuu waan nan barbaada jechuudha. Barumsa koo dhiisuuf utuu hin ta'ini barumsa koos barachaa kanas itti fufuun barbaada. Lamaanuma isaayyuu wal cina hiriirsisuu barbaada jechuudha. Tokko dhiisee tokko duukaa buutuu hin ta'ini lachuun isaa iddootti na fayyadu waan qabuuf wal duukaa madeemsisuun barbaada. Tole mee shamarraniif dhumarratti ergaati dabarsitu yoo jiraate carraan siif kenna. Shamarraniif ergaan dabarsu gaa akkuma koo yoo gaa namamma koo ga'u jira dheellee yaadu jiraachuu danda'u. Gara fooddeetti yoo jiraatan hin beeku malee. Shamarraniif ergaan qabu yeroo baay'ee shamarran akka iddoo keenyaatti waan akkasii sammuu irra itti hubannaa isaan qaban. Maaliif nu fayyadanii si yaadanii faayidaa isaa mataa isaanii duwwaatu hin ta'ini biyyallee fayyaduu danda'u. Kanaaf fageessanii waan hin yaadneef ijoolleen anumarraa hubatanii illee jechuudha. Mucaan kun akkamitti waan akkasii keessa galtee waan jedhamu yaadanii anarraa hordofanii akkuma koollee na booddee bu'anii na duukaa bu'anii waan kana hojjetanii baay'een isaanii fawwaa jechuudha. Ana duwwaatu hin ta'ini shamarran booddee koo jiraniif waan akkasii nan hawwa. Aadaa isaanii akka isaan beeksisaniif jechuudha. Anamma manaa danda'ame nan beeksisadeen jira. Isaanis na booddeedhaan waan inni irraanfadhee yoon irraanfadhee jechuudha. Utuu na booddeedhaan ba'anii mul'isanii aadaa biyya keenyaa jechuudha. Aadaa Oromiyaa waan hedduu jira sababa ta'eef kun immoo sabaafaa jiruu fi ituu ba'anii waan akkasii fa'aa isaanii ibsanii baay'een jaalladha. Kanuma dhaamsiin qabuuf jechuudha. Mee hojii akkasii hojjechuuf egaa yeroo baay'ee shamarranii ofitti amanamummaa yookaan immoo konfiidensi isa jennu sana yeroo baay'ee tir'ata shamarran sodaachuu qaana'uu leeyya'uu kana baay'isuu mee muuxannoo makeerraati waan kanatti akkamii jajjabinni ija jabinnati qabdu maal fakkaata shamarran immoo akka kee kana ija jaboo akka isaan ta'aniif gorsitu yoo jiraate. Egaa ani jechuudha jalqaba bara 2008 dhufe jedhee yeroo naasa'e silaa jechuudha baay'een sodaadheen ture. Baay'ee sodaadheen ture. Maaliif maatii koo biraa deeme saaban hin beeknee fi yoo tu deemtee beekte sitti dhaga'amu ture. Deemee waan hin beekneef nan sodaadhee baay'ee natti dhaga'ame. Gaafa abbeen koo siin dhaga'anii namatti na kennanii deebi'an. Firumatti jechuudha. Isaanis na jajjabeessanii jechuudha hin sodaatin jedhanii akkan sodaadhu baraniiru maaliif deemee saaban hin beekneef baay'ee na sodaadhe. Waan haaraa waan sitti ta'uufi gaaffii natti ta'a haaraa waan natti ta'eef nan sodaadhan ture. Sabooddee na jajjabeessanii baay'ee nama akka koo sodaatu hin jiru ture. Sabooddee gaafa ni ilaalu waa'ee maaliif namarraa ilaaltee waan sodaa of keessaa gatuu qabda. Oqqaan deemsuma keessaa na ilaalee maaliif akkas ta'a waan jedhamu tokko na yaade. Sammuu koo keessaa sodaa balleessee sabooddee bakka gara waan kanaatti siqee jechuudha. Tuman jedhu nan dhufee amma gaafa nuuf immoo 2010 kanaa jechuudha. Waa'ee sodaa waa'ee maalii na keessaa bari maaliif dhufee argee saaman galee fi konfiidensiin si barbaachisa sababa ta'eef firiima ta'ee jechuudha hojjedhe waan kanaa jechuudha. Kanaaf iyyuu sodaan nu barbaachisu
sodaadha kan nama keenya booddeetti hambisaa jiru. Sababa baay'inaan shamarran baay'ee sodaannan. Kanaafiyyuu sodaachuun nurra hin jiraatu. Hamma nama tokko shamarran tokko yoomumayyuu jechuudha. Firii taatee kan akka seenni firiin taane hawaasa kan al tokko hawaasa gidduutti kan namni kan shamarranii sodaattu jechuudha. Kanaaf hawaasa sana gidduutti illee jechuudha. Anamma naa danda'a utuu nama akka koo na booddeedhaan akka isaan ka'aniif jechuudha gorsuun qaba. Yaada tokko jechuudha. Kennuufiin qaba. Ijoollee waan akkasii hordofuu barbaadanii yoon argina jajjabeessa akka isaan kana duwwaan kana hordofanii aadaa biyyaas saba beeksisuu danda'anii fi gaananawaa fi nan gorsa manaa danda'ame jajjabeessitanii jechuudha. Jajjabeessuu yaada jechuudha. Ulfaadhu. Waa'ee galatoom. Turtii astii taasisteenii shamarran keenyaaf ergaa tokko dhaamteetta. Galatoomi baay'ee. Galatoomaa sinis. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa gaa turtiin Dirribee Yohaannis waliin taasisnee asuma irratti goola buufanii isinis nu waliin turuu keessaniif galata guddaa argadhaa. Qophiileen televezyiinii mo'aa itti fufuu keessumattuu immoo qophii kana irratti yaada qeeqa jajjabina waan garaagaraa yoo qabaattanii karaa toora bilbila keenyaa akkasumas immoo YouTube irraas warri hordoftan karaa teessoo keenyaatiin nu argachuu dandeessu. Galatoomaan isiniin jedha. Qophiin televezyiinii mo'aa ammallee itti fufaa yeroo gaarii qabaadhaa.